Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun VTV dha. VTV keessaa immoo sagantaa sanbata keessaniiti. Sanbata keessan nu kennu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Nuti sanbata keenya isiniif kenninee jirra. Egaa amma kan yeroon ammaa kan itti argamnu immoo yeroo keessummaa sanbataati. Sanbata silaa har'a sanbata kee keessummoota keenyaa yookaan immoo sanbata kee daawwattoota keenyaaf nuuf kennitee jirta. Sanbata isaanis immoo daawwattoonni keenya nuuf kennanii jiru. Siif sanbanni maali? Sanbanni yeroo hundaa qalamaa fi warqaadha. Kanaaf hojiidha. Hojiidha yeroo hundaa. Ammoo sanbata isin jennaan. Anis immoo sanbata immoo uummata koo wajjin yookaan daawwattoota kiyya wajjin dabarsadeen qalamaa fi waraqaa lafa fudhee dhufe. Baay'ee galatoomi dhugaa ammas mee yeroo baay'ee gaazexeessitoonni akkas interviyuu yeroo nama godhani akkamitti maaltu si kakaasee aartii keessa seentee jedhu akkamitti aartii keessa seentee jedhu gaaffii akkasillee si gaafate. Akkasuma taasisanii. Akkasuma ka'eetiin hin seenee. Akkasuma taasisanii. Akkasuma ta'e egaa seenuu fa'i argeen eessan akkas seen hin beeku eenyu waliin akkas seen hin beeku. Yeroon seenu qofan beeka bara isaan beeka malee akkamitti akkas seenu hin beeku. Amma gaaffii kun waan balbala wayii tokko bananiitiin waan seenan waan fakkaatuufi aartiin ayyaanadha. Ayyaana immoo ayyaanni yoom yeroo kamis akkasitti dhufuun beekamu. Namni aartii immoo dhalootaanuu namni aartistiidha jenneeti amanna. Namni kamiyyuu aartistiidha. Ogummaa gara garaatti hirmaatu malee. Mee Girmish haalli guddinni kee akkamii? Haalli guddinni kee akkuma keetikka. Baadiyyaatti guddanne qotaa guddanne ammas ilma qonna garuu jechuun yeroo sana qofa miti ammas ilma qonnaa jechuun yaadanii miti gadi buunee tokko qotaa irraa waan ta'eef guddinni keenya akkuma ijoollee kamiyyuu ijoollee baadiyyaatti dhalatanii maatiidhaa ergamaa ganna ganna aramaa bona bona immoo maasaa ilaalaa horii tiksaa akkasumas immoo magaalaa dhufnee bishaan waraabaa barumsa keenya immoo sa'a qabnutti immoo barumsa keenya barachaa akkasitti hin guddanne. Mee haalli guddinni kee aartii amma keessa jirtu kana keessatti maalin gaheen guddinni kee walitti hidhamiinsa qabaayi aartii waliin? Ani yeroon ijoollummaa kootti yeroo masqalaa fi yeroo masqalaa yeroo qaammee akkasumas yeroo cidhaa torbee tokkoffaadhaaf cidha jalbultii cidhaa torbee tokkoffaadhaaf geeshoo kanatumaa sirbaa hanga ciini sun ga'utti dabarsaa turre isa kaneessatti shubbisaan kan jaaladhu yeroo sana sirba warra waa barreessuu kanan beeku ture shubbisan jaaladha iddoo taphaatti suuteennee banniifaa dhaqnee iddoo cidhaa kana dabarsinaa egaa cidhi dhumee egaa deebii egaa marsii egaa dhanitti inuma sirban nuti deemnee naannoo sana innaa gaha masqalaa immoo masqala torbee tokkoof torbee lamaaf gandara naanna'anii sirbu waan ta'eef torbee tokko guutuu galgal baanee sirbina guyyaa maatiidhaaf hojjannaa horiitti marga haamnee horii egaa nyaachifneen booda qe'eetti galchineen booda galgala baanaa jechuudha galgala baanee ji'a tokkoof deddeemnee sirbina waan ta'eef isuma kanaan keessatti uumame sanaan booda gaafan aartii jalqabu shubbisaan eegalee jechuudha. Guddinni kee mataasaa aadaa sirbaa yeroo ximqataa akkasumas yeroo masqala irratti akkasumas ciini yeroo jiraatu haaluma sirbitan kun irra caalaatti immoo gara aartii keessatti osoo hin beekinis seensisee jechuudha. Mee kallattiidhaan Girmaa Tashoomaa jenneetiniin eegalle Girmaan Tashoomaan eenyudha? Isa jedhuuf maal hojjeteera hojii aartii kana keessatti kan jedhuufi egaa yeroo baay'ee yookaan barreeffamaan beekamuu danda'a. Girmaa Tashoomaa shubbisaadha, kiroogiraafara, leenjisaa shubbisaati. Irra caalaatti immoo barreessaadha, barreessaa walaloo, barreessaa diraamaa, fiilmii akkasumas daayireektara fiilmiis, diraamaas akkasumas muuziq viidiyoowwan garaagaraa kan daayirektii gochaa hojjechaa jirudha. Dargaggeessa cimaa egeree aartii kennaafis kan abdii ta'e irra caalaatti hojiilee gurguddoo amma yeroo kanatti jaalataman baay'ee isaanii kan hojjetedha. Walaloo barreessuudhaan muuziq viidiyoo isaanii daayirektii gochuudhaan kan hojjetudha. Mee torbee kana hojiin ati walaloo ati barreessite muuziq viidiyoon tokko baay'ee jaalatamaatiniin dhufeera. Leencoo Guddinaa
Leencoo guddinaa hojii guddaadha. Weellisaa baay'ee sagalee isaa baay'een jaalladheera mucaa. Walaloon isaatis baay'ee bareedaadha. Haala kamiin barreessite? Muudii akkamii keessa turte yeroo barreessite? Ani dhugaa dubbachuuf mucaa sana akkas YouTube irratti an beeka. Sirboota kabarii gaafa hojjetu sirboota isaa nan dhaggeeffadha. Sagalee bareeda qabaachuu isaa qofa kanaan dinqisiifadhu. Garuu gaafa ta'e FB dhaan na dubbise. Maaf hojiin hojjenneen jedheen kan gaafadhe. Hojii namoota hedduu gaafadheen ture. Naannoo istiidiyootti deddeebi'aan jira. Garuu hojiin argannee naan jedhe. Sanaan booda rakkoon qaban siifan hojjedhan jedheeni. Nan barreesse. Walaloo eegan barreesseen booda hiriyaa koo bira deemee nama akkasii kanaaf hojjechuu qabaannaa jedhee hiriyaa koo Keeyoon Nagaasaa nan dubbise. Innis tole naan jedhe. Yeedaloo hojjennee walaloo sirreessinee telegiraama erginee fi hangaarraa garuu isaanii waliin beeknu qaaman. Anis argeen beeku innis na argeen beeku. Dhugaa. Nama akkasumatti sagalee isaa jaalladhee ergeef. Wow, baay'ee nama ajaa'iba. Har'a immoo 500,000 akkas galeera viiyuun isaa. Baay'ee uummannis jaalateera. Baay'ee sirbi isaa jaalateera. Baay'ee na gammachiiseera. Mata dureen sirbichaa Simbaasu. Walaloo isaa baay'ee ergaa cimaas kan qabu mucaanis immoo bareechee hojjete. Egaa gamanumaanis Leencoo Guddinaa hojii gaarii hojjette si jajjabeessuun illee dirqamadha. Jabaadhu jechuu barbaada. Anis immoo baay'ee na boonsteera Leencoo Guddinaa jiraadhu jechuun hin barbaade. Dhugaa dubbachuuf garuu waan tokko na yaadachiifte. Kana dura Dr. Artist Alii Birraa faan sirboota baay'ee isaanii kan sirbanii duraan eenyu akka walaloo naa barreesse hin beeku jedhu. Callisanii erganii poostaa faana ergu waan ta'eef. Yeroo san rakkisaa waan ta'eef walaloo callisanii erguuf yookaan namaan yookaan poostaadhaan ergamaafi isa san fuudhaniitiin isaanii wallee yaadalootti sintuu jaaniitti bareechaniitiin hojjetu. Wanti dhugaa amanamummaadhaan immoo walaloo kana eenyu akka naa kenne hin beeku jedhu. Kanaaf dhugaatillee waan bareeda hojjette sababa si dinqisiifadhus kanaafis. Akkasii atillee immoo sababa dinqisiifadha anu baay'ee si jaalladha waan ta'eef. Sababaan si dinqisiifadha beektaa kun akkasitti irra caalaatti kan beekamtu garaa lafummaa keetiin wanta kee dhiisteetiin immoo nama jiraachuu irrattis dhuguma hiriyoonni waliin jirus namoonni baay'eenis si beeku. Waan ofii keetii dhiisteetiin namaaf wantoo jechuudha. Caalaatti immoo kun immoo ragaa guddaadha. Weellisaa kan akkasuma hojii isaa jaalatteetiin hiriyaa keessa rakkistee hojii akkas bareedaa ta'e uummata biraan ga'uu keetiif baay'ee dhiyootti immoo yoo tolee nu jedhatee Leencoo Guddinaallee asitti kan yeroo dhiyootti immoo affeerru ta'a. Mee hojii jalqabaa yaadattaa hojii jalqaba waltajjii irratti itti baate waltajjii irratti tiyaatiran hojjettaa barreessaa tiyaatiraati leenjisaa tiyaatiraati hojii jalqaba waltajjii irratti ittiin beekamte yaadattaa jalqaba. Ittiin beekamte moo ittiin baate? Ittiin baate kan hojjettu. Ani hojii diraamaa keessaa sakaalladha. Sakaallas immoo diraamaawwan Galaana Jaalaa kan jedhu reediyoo OBN darbaa ture reediyoo Finfinnee FM Finfinneetiin darbaa ture waggaa tokkoof akkas kan deemu ani kan barreesse Galaana Jaalaa kan jedhu barreeffama diraamaa kan reediyoo barreeffama waggaa tokko darbaa ture natu barreesse FM Finfinnee irratti kan darbaa ture inni biraa sakaalladha. Sanaan dura garuu shubbisa kanan hojjechaa ture shubbisa hedduusaa hojjedheen jira. Waltajjii irra ittiin baate hojiin jalqabaa ka aartii shubbisaa jechuudha. Shubbisa hojiin jalqabaa ittiin bee waltajjiitti shubbisa. Ani shubbisaadha waan ta'eef kiliippiiwwan 20 ol viidiyoo kiliippii 20 ol shubbiseen jira. Daayirektii isaa hojjedheen jira. Sanaan booda shubbisa osoo hojjennu karaa daayirektiingii dhufe jechuudha. Garuu wanti ani inni irraanfanne tokko duraan kiliippiin afaan Oromoo sirriitti hojjetamuu kan eegale yeroo 97 achi naannoo san ture. Yeroo san baandii jiituu keessa hojjetaa turte. Yeroo jalqaba kiliippii muuziik viidiyoon yeroo hojjetamu yaadadha hora amboo faan. Hora amboo jiituu faan. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa achi deemanii iddoo san deemanii waraabane. Baandii arsii faa waraaba. Akka dhuunfaatti garuu jalqaballee jechuun hin danda'ama gareen keessan. Jiituun viidiyoo hojjechuu irratti. Hunda keenyaaf bu'uura kan nu kaa'e abusoo jiituti. Yaa Oromoo warra uumaan buluu faanti, baalee bu'aa faanti,
har'a nu deebitee aadaan faanti taganee nagaashee sabni Oromoo kottu irreessa dhaqnaa kan jedhu yeroo sana hojjetame hundi isaanii sirboonni sun maaliif haamilee yeroo sana ture kaffaltiin hin jiru waa'ee kaffaltii yaaddu waa nyaachuu waa beela'uun yaadamu konsertii baadiyaa keessa deemnee hojjenna ispiikarii baannee deemna baadiyaa keessa jaalli uummanni sii qabu mooraalli uummanni sii kennu ispiikarii sii baatanii si faana deemu isa kaffaltiin keenya isa ture beektee yeroo sanatti jaalli yeroo san turee fi akkaataan nuti immoo mariidhaan hojjennu halkan guutuu teenyee bullee hojjenna muuziqaa bulleet hojjenna kiliippii isaa hojjechuu yoo ta'an shubbistoonni hundi isaanii hin bulu akka obboleewwanitti wallaalla hojii sana yeroo hojjennu baanee gaafa deemin birrii 10 arganna beektee birrii 10 argachuun immoo guddaa yeroo sana. Jiituu garuu yeroo hundaan illee hin dhaqqabne Adaamaa dhufu baay'ee jiituu baay'ee. Na dura jirta jechuu keetumoo na dura jirta jechuu keetumoo. Adaamaatti baandi jiituu sana osoo hin argin garee sana tiimii sana osoo hin argin gareen sun kan bittinna. Bittinna. San booda garuu ijoollee ciccimoo Amiin Huseen fa'aa qaachii ba'an urgii daadhiin fa'aa baandii sana urgii daadhiin jaalala baandii saniif qabu intala isaa jalqabaatiif. Jiituu moggaas. Kan biraa isin ati jirta Girmaa Warquu Caaltuu Alamaaram jirti Seenaa Abeebee jirti ijoolleen hedduun jiituu keessaa kan baanidha baatiin faan baatiin gusee isaan faan kanaaf jiituun dhuguma galata guddaa qabdi jiidha aartii turte jechuudha dhuguma jiituudha kan biraa gaa baandii urjii Adaamaa keessatti amma hojjetaatiin hin jirta hoggansaanis garee tiyaatiraa leen hogganta akkasumas baandichas hoggansaan hojjetaatiin hin jirta akkamii gama aartii kanaan alatti immoo hoggansas immoo irratti illee uma sirriitti hojii nama hojjetaa jirtudha kanaaf sababaan inni si dinqisiifadha jedheera hogganuu akkam hoggansi naannee aartii maan hogganta waan ta'eef amalli ijoollee aartistoota kun xiqqoo ulfaatullee aartiidhaan hogganta jaalala aartiin jaalala tokkoffaa wal dhaggeeffachuudha miira san beekuudha atis immoo ogeessa san ta'uu kiyyaan immoo isaan hin hubatu callisee namaa ogummaa alatti isaanitti makame sun taane anis asuma keessaa shubbisaan guddadhee shubbisarraa immoo karaa ogbarruurraa immoo karaa hoggansaatti waggaa hedduu fi akkasitti bulchaan ture jaalalaan wal hoogganaa turre baay'ee wal kabajnaa baay'ee wal jaalannaa akka obboleewwanitti wajjin hojjenna hojii tiimiti waan ta'eef hojii gareeti waan ta'eef baandii tokko keessa gareen shubbisaa jira gareen tiyaatiraa jira gareen muuziqaa jira gareen weellisaa jira gareen immoo aadaa jiru isaan hunduu gareen hundi isaanii akka nama tokko ta'anii socho'anii jaalalummaan hoogganaa turre amma garuu hojiiwwan dhuunfaa kiyyaas hojjedhu hojiin namootaafis hojjettu biizii waan si godhuuf hooggansa dhiiseen jira amma. Garee tiyaatiraa hoogganaa nan leenjisaa waan akkasiirra hin jira. Egaa ijoolleen ati leenjistees ijoolleen iddoo gurguddaa ga'an jiru gama miidiyaa irrattis taatonni hedduun jiru gamanumaan kaa'ame hojii walaloo hojjettu muuziq viidiyoo hojjettu keessatti sirba Caaltuu Hayilamaariyaam situ daayireekti godhe walaloo isaas lamaanuu situ barreesse. Ulfaatas jabaas ulfaata walaloon isaa cimaadha baay'ee ergaa guddaas kan qabudha. Seenaan waan akkasii barreessi siin jetteeti immoo Caaltuun seenaa sana ofuma keetii barreessi. Baay'ee ol qabataadha siikweensiin sana ajaa'iba walaloo ati barreessitu. Yeedaloo irratti hojjedhe isaa Isqaas hojjete Isqaas Mazamir mucaa baay'ee cimaa fi baay'een jaaladhudha. Yeedaloo baay'ee hojjeta. Yeedaloo baay'ee danda'a. Yeedaloo hojjetee manatti kennee ani mana koo galeen yeedaloo isaa dhaggeeffachaa fireemii isaa dhaggeeffachaan filoo isaa eegee hojjedhe. Ani beekte namni dandeettii hedduu kan qabu jiru beekte. Ani xiqqoo kan hedduu walaloo kana barreessuudhaaf illee dandeettii akkas nan qaban jedhee yaadu. Ani iskiriptiin barreessa, diraamaan barreessa, fiilmiin barreessa. Garuu agan barreessu an takka isaa taatu lama isaa taatu ani filoo isaa eeguun barbaada. Tartiiba isaa eeguun qaba. Jechuun akkuma xalayaa sana walaloon seensa qabaa maalii qabaa xumura isaa qabaa waan ta'eef waa akkasiitu wal keessa makuu asii futee asii hin barbaadu waan akkasii hin jaaladhus
sirboota akkasitti dhaguun barbaadu. Maal seeti ergaan asii achi rukutaa waan maal ergaa maal akka dabarse qabiyyeen isaa maal akka ta'e osoo siin galin sirbicha fixxaa jechuudha. Amma kan caaltu ulfaataadhaanis jabaadhaanis amma kan yeroo darbee kan leencotis tartiiba isaa qaba yaa'insa mataa isaa qaba. Kanaaf namni osoo dhaggeeffatu wajjin deemaa jechuun miira san keessa asii fuudhee achi hin deemu. Jaala barreessinaan akkasitti barreessuudha. Kanaan yaala malee ani akkas marra dandeettii ijoolleen hedduun jiran immoo ijoolleen waloo barreessan ijoollee ajaa'ibaatu jira. Baay'ee kan danda'an na caalaa kan baay'ee danda'an ani hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf callisee yaala malee waloo barreessuu hin danda'u. Inni dinqisiifatta waloo ijoollee. Kee ol ka. Kee ol lagaasaa. Kee ol sirrii barreessa. Galaanaami. Dhugaan jedha baay'ee mucaa ajaa'ibaati kee ol lagaasaa yeedaloo hojjechuudhaan waloo barreessuudhaan. Mucaan baay'ee jechuun nama cinaa kee jiru waan hunda isaa waan beektuuf dinqisiifattaa bara kan biraallee jiraachuu danda'a waan ta'eef waan nama cinaa kee jiru jajuudhaaf osoo hin danda'in hin danda'a jedhee yookaan jajuu osoo hin taane dandeettii isaa waan beekuufan jaja sirrii. Boru waan ajaa'ibaa hin qabatee akka gabbawwan beekamu. Kee waliin anis dhiyeenyatti waan beekuuf hojii ciccimaa hojjeta. Sagaleen isaatis immoo inni isaa ajaa'iba. Ajaa'iba sagalee cimaa qaba. Meegaa hojii caaltuu kanarratti ulfaataadha egaa hojjetame booda jabaadhaan lammaffaa irratti dhufeera. Sadaffaa maal ta'a akka hin jenne. Sadaffaan immoo ulfaataadha jabaadha jettaniirtu sadaffaa maal akka jettani asirratti garuu girmish maal seete yeroo baay'ee amma maaliif weellistoonni keenya tokkoon weellisaa amma miidiyaadha kuni miti miidiyaadha amma yuutuubiin miidiyaadha. Naati sirba hojjettee maal jettee qarshii hedduu baasteetiin aarsaa kaffalaa jirta miti namni akkasii fakkeenyaaf amma sirbuma weellistoonni keenya baay'inaan sirba yuutuubii mataa isaaniitti irratti sirba hin fe'atu fakkeenya kiyyaa badhaadhaa kaasuu hin dandeessaa galaanaa gaarumsaa namoonni hedduun jiru kaasuu hin dandeessaa. Maaliif weellistoonni ciccimoo jennuuni maaliif nama biraa irratti hirkatu? YouTube mataa isaanii maaliif creating goone maaliif achirratti hin fe'anne maaf nama kadhatus maaliif isaan mataa isaaniitiin biizinasii akkasii keessa maaliif hin seenne kan jiru yeroo hundaa gaaffii natti ta'a kanarratti mee maal gorsita weellistoota? Ani kan naa jaabise kana tokkoffaa namichi ofitti namanne dhaabbata nama biraatti amanaa jechuudha barkuu. Namtichi sirba ofitti namanne dhaabbata ta'e tokkoon hirkatee akka sirbi isaa beekamu barbaada. Subscribe bareeda qaba suni sirbi kiyya achirratti naa laalama jedhee sirba isaatti namannee jechuudha dhaabbatichatti amanee namtichi. YouTube mataa ofii banatee chaanaalii mataa ofii irratti banuu gadhiisuu jechuun boruu keetiif mucaa keetiif bar sheerii bituu jechuudha bar. Guyyaa guyyaadhaan biizinasii si hojjetu ati itti guddisaa gaafa deemtu dhala keetiif waan ta'u. Hojii isaan ta'u sen amanin dhaabbata itti hirkatanii hojii isaanii akka beekamu barbaadu. Maal jechuudha kun? Ijoolleen hedduu rakkoo hin qaban. Amma kanaaf tokkoon isaanii yoo danda'an chaanaalii mataa isaanii irratti gadhiisu. Hundinuu osoo yuutuubii mataa isaa weellistoonni jiru hundinuu namni aartii keessa seenu hundinuu yuutuubii osoo banateetiin wanta sooshaal miidiyaa kana irratti hanga tokko baay'ate namni aweernasiin kunis hin baay'ata namni baay'ee. Wal kadhachuunis hin jiru. Wal tuffachuunis hin jiru. Tokko tokko ilaala beektaa sirriitti amma yuutuubii irratti namni baay'een yuutuubii irratti hojjetu yoo ta'e kan sheer walii gootaa liinkii walii intoo jettaa sirriitti walii ilaala. Sheerii jennaan mu'ee maal seeti? Waa'ee sheer irratti yookaan wal beeksisuu irratti. Amma artistoonni biroo kan saba biraas ta'ee kan biyyoota addunyaa irra jiran kuni weellisaa lafaa dhufa tokkoof maal godhu sagalee iddoo itti seenaniiti yookaan viidiyoo sana irratti hirmaataniiti yuutuubii isaan ofii irratti fe'anii nama san beeksan yookaan immoo ofii hojjetee yuutuubii isaa guddatuuf viidiyoo isaa fuudhee nama lafaa dhufa sana irratti fe'a beekte. Maaliif sababa nama sanaa namni sun beekamaa waan ta'eef si beeksa ati lafaa dhufa taanaan kan irratti fe'aa jechuudha. Kee akka guddatu yuutuubiin kee akka guddatu akka laalamu taasisu. Keenya sheer gochuun barbaadan beekte. Weellisaan xiqqoo beekamee mul'ate jedhu isa lafaa dhufu sirba so bareeda ta'uu isaa osoo beeku garaa isaa beeku bareeda jechuun hin barbaadu. Nama lafaa dhufu gaara jedhee sheer gochuun barbaadu. Wanta akkasitti irratti garuu ati hojii gaarii hojjetaa akka jirtu beeka.
asii Adaamaa keessatti hojiilee hojjetaman baay'ee isaanii waan aartii jedhamu maqaa dhaaman baay'ee isaanii yeroo feesbuukii keetii irratti sheer gootu teelegiraama irratti yeroo sheer gootu yeroo hundaan anas na dhaqqaba in arga wanti akkasii ol jajjabeessu kun immoo nuti bar iskirii ala jirra bar odensii ana qabaachuu dhiisuu danda'a namni beekamaan tokko immoo odensii qaba waan ta'eef hordoftoota gaarii qaba mucaan kun sirba gaarii hojjeteera laalaa fi jedhee gaafa sheer godhuuf mucaa sanii isaa mideetaa namoota hedduu biras bira ga'uus danda'a waan ta'eef kana jechuun immoo hojiin madaalle bareeda jedhee itti kakachuu miti madaalle bakka madaalle waanuma kiliipiin beefu qofa bareeda laalaa fi midhaama inni sin barbaachisu sunis hin barbaachisu waan bareeda ta'e waan yeroon barbaadu sagaleen isaa istiidiyoon isaa muuziqaa qindoomina muuziqaa sanaa piroodakshinii maal fakkaata daayirektiingi isaa maal fakkaata waan bareeda tanaan harka kennuudha bareeda ani daayirektoota hedduun dinqisiifadha daayirektoota na caalan akka Biruuk Girmaa fa'aa dinqisiifadha akka Leencoo fa'aa dinqisiifadha. Leencoo Fiqiruu Biruuk Girmaa fa'aa hedduun dinqisiifadha. Hedduu danda'u. Guutuu muuziq viidiyoo jijjiiraa jiru. Bakka waan si caalaniif maamna caalanii miti. Hojiin isaan ajaa'iba ta'aa jira natti ajaa'ibata. Anis immoo akkamittan immoo anis ofii kee jijjiiree karaa isaatti daandiitti galaa. jettee of yaadda. Hojii muuziqii viidiyoo daayirekti gochuu kana yeroo kaastu yeroo baay'ee ani wanta kana dura anis daayirekti gochuu kana yaalaan ture yeroo wanta na qunnamee. Si bilkaa dinadis ta'e. Nakki galamoota jira. Yeroo ani kana rakkisee sillee si rakkisuu danda'a. Meebi Leencoo Fiqiruu faasi gaafachuu ni danda'a kana of dura. Wanti na ajaa'ibu tokko jira. Illisaan baay'een muuziq viidiyoo yeroo jedhaman kan yaadu maalinni walaloon barraa'e suni jira ergaan muuziqaa san keessatti jiru muuziqaa viidiyoo yeroo itti hojjettu kilipii yeroo itti hojjettu immoo simboolikaali yookaan immoo bakka buusteetiin ergaan sun kanadha jetteetiin mul'isuudha nama afaan oromoo danda'u qofaaf osoo hin taane nama suruma muuziqaa kee dhaga'u tokkoof ergaa kiyya kanadha jetteetiin himuudhaaf yeroo weellisaa haaraa tokkodha baay'ee kolfaa turre nus kaasa atis mee wanta akkasii yoo si qunname naa kaasta uffata shaanxaadhaan fidee dhufeeti san booda qophoofteerta uffata jijjiiradhu jenneeni uffata jijjiiradhu weellisaa maqaan dhufne uffata jijjiiradhu jenneen tole jijjiiradhe jeeti dhufe nu kaameraa seetaappii maal hojjenne jijjiiratte fuuldura dhaabadhu jenne kaameraa matuttuqaatiin turre okay qophoofteerta muuziqaan bane jedhe ani ol jee ilaalla mucaan Maanchister uffate gubbaarratti Maanchister uffate kingi ture sirbichi wal qabatamoo saniif kingi ture wallaalleetiniin Maanchister kanaa uffanni jijjiiratte kanaa miti kun hin ta'u jijjiiruu jee jijjiiri maal ta'u jijjiiri jennee amma nullee kolfineeti amma siitaappii kaameraa tuttuquu jalqabe. Kan Arsenaal uffatee fe'amu. Nama faayee deebi'ee dhufu jijjiirtee Afrikaa jennee jijjiira jee yoo dhufu Chelsea uffate. Bareeda. Wanta akkasii si qunne uffannaadhaan yookaan immoo hojii isaaniitiif fa'a weellistoonni tokko abboo ga'ee kana caalaa waraabamu gadi. Si qunne hin beeku. Inni jira. Kan si kolfisiise. Ani kan sirba wayii beekte tureera kan na mudate beekte. Baadiyyaa asii achi karaa doonii kana akkas deemneeti. Waraabbiidhaa deemnee sirbi sun argee hin beeku sirbi sun jechuun miidiyaa irra hin jiru sirbichi baguma hin jiru atini jechuun hin jiru. Hojjettee booda miidiyaan hunda barsiin hin jiru miidiyaan hin agarree maal ta'e seete hin deemne maatii isaa bira nu geesse beekte maatii isaa bira nu geesse sana booda isheen tuni haadha warraa kooti ishee sin waraabamnu hin jedhe haadha warraa si waraabne. Sanaan booda adaadaa kooti jedhee adaadaa jidduus ga'ee beekaa jechuun wanta kabaja dhaloota isaa guyyaa dhaloota isaa suura kaasuu waan deemnu natti fakkaate booda beekte adaadaatii yaa minaa jedhee adaadaa isaatis kophaatti na waraabaa ishiin nuun jedhee
haadha warraa isaatis kophaatti waraabnee fi sanaan booda qotiyoon kiyya hin jiru qotiyoo barbaadanii qotiyoon dhufutti bakka teenyee bakka farsooma nu fidanii qotiyoo barbaadanii alaa fidanii qotiyoo isaas nu waraabamu jedhe. Waan galuu qabaata burree kan jedhe kana qotiyoon burree kan jedhe kana jedhe kana nu jedhe bakka isaas waraabnee galle sanaan booda sirbisuun akkam akka ta'e hin beekoon. Waan nama dhumesi kana. Inni muuxannoo qabu. Haadha warraa kun waraabaa. Kana naa galcha anta daa'imni koo galuu qabdii kan jedhu. Galuu qabdiidha. Inni tokko immoo beekte iskiriptiin nuti qopheessinu akkaatuma sirba jedhu sanitti hiikuma isaa barbaadu beektu. Hiikka isaa kan barbaadu jiru. Amma xiqqoo fooyyee qaba baay'ee. Hiikka isaa yoo qotiyoo burree dirqama argamuu qabaata. Bishaan maali taanaan bishaan argamuu qabaata. Yookaan immoo tullurra beessi ilaalamnaa kan jedhu taanaan tullurra dhabeelleen irra bahuu osoo si yaaduu irriba dhabee jiru dirqama sireerraa yeroo ka'u fa'aa galchu. Sana maaliif muuziqaan kan dubbatu waan biraati daayirektiingiin immoo waan biraa ibsuu qabaata beekte namni ijaan laalee beekuu qabaata jechuudha. San bakka waan bu'u yaada bakka san bu'uu danda'u ati kalaqa mataa keetii fayyadamtee waan san walaloo san ibsuudhaaf kan deemtu. Weellistoonni baay'een kana hubatan beekamaadha. Amma garuu bareedee amma ajaa'iba. Dhimma keessan galu jedhu baay'inaan dhimma keessan galu. Yaadu daayirektarri mirga isaati waan fedhe waan hojii san bareechuu danda'u. Kana dura baay'inaan yaada weellistoonni ofii isaanii kan barbaadan. Daayirektarri maal godhaa kan jedhu jira bara. Daayirektarri maal barbaachisa? Anuu daayirektaran ture nan beeka anuu daayirektara. Innaa wanti naquun beekte mucaa wayii waraabaa jirra. Daayirektara jedha beekte. Daayirektara waraabnaa naan jedha beekte. Lipsiingii isaa fidneet kan shubbistoo waraabne diraamaa xiqqoo waraabne yaan adaan diraamoota achitti isa hojjennu sana daayirektara waraabne daayirektara waraabamuu qabaata naan jedha beekte yeroo hundaa maal naan jedhaan jedhan adaa inni waraabbii shuutii wanaaf hassan waraabnaa jechuu barbaada. Diraamaatikii isaa waraabuu inni daayirektara waraabamuu qabaata daayirektarri akkas ta'uu qabaata nuun jedha beekte. Baay'inaan daayirektarri kan barbaachisu muuziik viidiyoo tokkoo fi paartii diraamaa achi keessatti akka diraamaatti paartii qofatti fakkaata. Qofa isumaayyuu haala itti weellisuu akka ati qajeelchitu beekamu. Kan biraa weellistoonni si rakkisan immoo jiru kaameraa fuulduraa yeroo dhaabbatu. Deemina fiigee fireemii keessaa ba'a. Bakka achi dhaabbadhutti na hojjedhu gaafa ittiin fiigaa achi gaafa rakkoodha amma garuu noonis amma wanti jiru meeshaan piroodakshinii guddachaa waan deemuuf gaafa fiiges gimbaalii fa'aa qabattaa waan hojii fiigdee hojjechuu dandeessa. Ajaja keetiin ala ati fiigee hin jenne waan akkasii jira. Kiliippii akkasii yoo ta'e lafti Oromiyaa horufaa kan jiru hojjechuu akka taaddala. Lafti Oromiyaa horufaa bal'aa waan ta'eef. Amma garuu beekte aartiin keenya baay'ee waan sitti tolu dhugaas hin jedha amma gamtaan amma jiru aartistoonni keenya iddoo kamiyyaa jiraatu akkaataa isaan itti wal deeggara wal dhaggeeffatanii fi miidhagina yeedaloo irratti xiyyeeffachuun duraan beekte sirba 10 isaa ta'u anuma barreessee taa'ee kan yaada beektu hundi isaa. Ammoo walirraa fudhachuu walii kennuu wal gargaaruun wanti kunis amallee kanaas ciminni ergaan duraanis walleewwan bahan baay'een isaanii baay'ee ciccimoodha. Amma immoo kan dhufanii kwaalitii viidiyootiin kiliippiidhaan sirriitti dhufaa jiru. Akka biyyaatti ammatti sirboonni afaan Oromoo hojjetan akka biyyaattis hojjetamaa hin jiran. Baay'ee hojii ciccimaadha. Kanarratti hojiilee kanarratti namoota hirmaatan gamanumaan galateeffachuu barbaanna. Gara walaloo barreessituun jirtu yeedaloo uumuudhaanis walleewwan namoonni hirmaatanii muuziik viidiyoo daayirektaroota keenya ciccimoo amma dargaggoonni jiran kunniin hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Mee gara baay'ee muuziik viidiyoo haasofne baay'inaan diraamaa waltajjii sirriitti hojjetta. Yeroo gara Baalee kana deemnee Kofalee miti Dodola deemneetiin
hojii hojjenne tokko jira. Viidiyoo isaa yoo argannee hin galchina. Suuraa kana mee ilaali. Suuraa yaadatta suuraa kana. Jeerii fi Toobii moo? Toom ende jeerii? Jeerii jennee moggaasni yeroo sana koomedii hedduu hojjechaa turre ani waltajjii wayii hedduu irratti hojjechaa turre. Ani kana na kufalchus keessattuu waltajjii ayyaana Arafaa moo Kan boqqojjii ispoortii leenjisaa barbaadne feesaa ture leenjisaan keenya leenjisaa barbaadnaan isin maarraa qotan leenjisaa akkas jirtu isin kara qilleensaa gortanii fiidanii qilleensuun isin leenjisaa viidiyoo isaa hin qabda. Viidiyoo isaa jireetu baay'ee wanta sanarratti garuu wanti na ajaa'ibe yeroo darbe atileetiin ture jedhee naasaa ture. Kun ragaa naaf ta'a viidiyoon kun. Akkas taana ragaa. Waliin hojjenne atileetii akka turre. Caalaatti garuu Toom ende jeerii irratti suuraa kanarratti ulee nuti harkaan qabanne kana yeroo laalu namni uleen furdaadha jedhe. Uleen seerri furdaadha jedhe jira. Kun immoo magaalaa keessa qulqulleessuudhaaf hojii barbaadu moo waan jedhes jiru? Baay'ee dhugaa. Kan wanti kun nu lamaan waliin hojii hojjennu kana of duratti illee itti fufsiisne xiqqoo. Inni hojjenne inni yaadna. Ati garuu amma xiqqoof waan furdataa jirtu fakkaata. Fadhan. Duraan baraan si biratti arba ture. Akkasii. Suuraa kanarrattu ani arba si biratti dhugaa. Baay'ee furdaadhaan. Waan ajaa'ibu muyoo wajjiniin hojiiwwan hedduu hojjenneerra diraamaa sakaallaatti kaasee diraamaa reediyoo hedduu isaanii safuu shakkii fa'aa irratti kan hojjenne konkolaataa dhiqaa fa'aa hojjenne namoota hedduu wajjin hojjenne ani hiriyaa keete hiriyaa moo hiriyaanis shakkiinis akkas hojii baay'ee hojjenne kanaan daganne garuu diraamaa sakaallaa innaa waraabnu kanaan yaadadhu. Siinii wayiitu ture siinii ani mana keessan dhufee dammeedha hiriyaadha. Siinii walitti buunu tokko. Warri kun tokko jedhamte guyyaa guutuu rukutaa oolle. Maaliif akka ammaa kaameraa garaagaraatiin waraabnu kaameraa tokko qofaaf waraabna waan ta'eef angilii jijjiiree wal fudhachuudhaaf shuutiiwwan jijjiiree fudhachuudhaaf irra deebi'aa jedhama nuti guyyaa guutuu rukutaa oolla baay'ee. Anillee yaadadha waan saniin kaasta garuu wanti anis ajaa'ibe yeroo sanii. Walloladha. Mul'anni suni yeroo san kaaraaktarri ati taphattu kumaani dammee bira dhufa maaliif dhufte obboleettii koo bira kan jirudha wallolan. Kan dhugaadha walloluu kan qabdanii sirriitti nuun jennaan. Miira saffidaadha miira dhugaa fakkeessaa. Miira dhugaa ta'uu qaba jenne anu wallolle booksii warri kunneen wal madeessine. Sanboota irra deebi'aa. Garuu fixannee humna hunda fixannee lafarra hin galchine booda irra deebi'aa waan akkasii ture. Kaate yeroo jedhamu nu gahee jenneetiin uleen irraa dhaabate atis dhaabate yeroo jettu irra deebi'aa yeroo jedhamu immoo chaalenjii teekinooloojiin waan hin jirreef biyya alaatti kaameeraa teeknikii itti hojjetamu jira faayidaa akkasii yeroo jiraatu lolli yeroo jiraatu akkas waltumuun yeroo jiraatu siistama itti hojjetamu jira. Nuka dhugaa waltumaa jedhameeti wal dhiigsineeti. Akkas ture aboo ajaa'iba ture. Kaaraaktarri yeroo san kan dhugaa. Akkas ture. Jaalli jira beektaami. Miirri yeroo san ture sakaallanni tokkoffaa kan jaalatame sababa kanaan nu fakkaatu beekte miira dhugaatiin hojjennaa jaalli aartii jira nuffiin hin jiru amma dhimmi hundumtuu biizinesii hojii wal qabateera amma hojiiwwan akkasii hojjenna meeqan akka faltaadha amma gaafin jalqaba. Hojii akkasii hojjenna jettee nama tokko waamte meeqan akka faltaadha kan si dursu. Yeroo san garuu iskiriptiin eenyurra naarra gahaadha beekte akkamitti iskiriptii argadhee dubbisee uumaa miira san turre halkan teenyee iskiriptii jijjiiruu daaloogii isaa sirreessuu akkamitti akka waraabamu dhiphachaa turuu keenya beekte isa yaadadhaan malee jechuun karaa biizinesiitti guddachuu isaa gaariidha. Galii fiduun isaa gaariidha. Garuu miira dhugaa sana balleessuun immoo hin qabaatu. Egaa gaafii biraas amma abdii of dura aartii keenya of duratti abdiin nuti qabnu maal inni kan joos naa kaasta. Mee fiilmii leelloo maalirra jira amma? Fiilmii leelloo kan jedhu beeksisni isaa waggaa 5 dura beeksisamaa ture. Jidduudhaan immoo gama teekinooloojii haardi diiskuu namamuun kun korraabtu godhaa ture. Waggaa 3 ol jedhameetiin deebi'eera faayilli.
Faayilii kan badees jira irra deemnee kan waraabnes jira. Haardiskiin isaa natamee hin beektaa. Kompiitara hunda sana dhiisanii PC hunda dhiisanii haardiskii qofa buqqisanii fudhatanii sababa sanii irra deemnee waraabneerra wanti yaallee jira. Ijoolleen immoo sababa adda addaatiin karaa biyya keessaa immoo ba'anis jiru. Saawundi isaaniitis sirreessuudhaaf wanti goone jirra. Amma immoo 2015tti fiilmii leelloon waggaa 5 booda waggaa 6 waggaa 5 ol waggaa 5 ol tureera waraabne. Leelloon gaa 2015tti leelloon deebi'eetiin dhufaa aarsaa hedduu fiilmii itti kaffalameedha leelloon. Egaa hawwiidhaan akka gamumaan eegani. Gama muuziq viidiyootti yeroo deebi'u warri kun baay'ee natti tola. Muuziq viidiyoo ati hojjette keessaayis warri kun warraan kan jiru. Warri kun kiyyaa badhaadhaa warri kun nyaata hojjete. Irra caalaatti jalqaba gara muuziq viidiyoo direct gochuutti yeroo dhuftus warri kun faa naannoo jalqaba irra jiran na fakkaata. Sanaan dura garuu warri kun dura Jaagamaa Taaddalaa Eelii Sibiilaa kan jedhu. Eelii Sibiilaa natti hojjete. Itti aansee warri kun hojjedhe warri kun itti aansee Abbaa Caadaa kan bakka kiyyaa jechuudha. Abbaa Caadaa. Abbaa Caadaa natti hojjete. Warri kun garuu baay'ee jaallatameef ture. Abbaa Caadaa daayirektingii isaa sitti hojjete. Shubbistoota guutuu dubartoota fayyadamte. Sababa qabda. Maal seete achirratti Abbaa Caadaa irratti yeeloo isaa dhaggeeffattee wanti osoo hin qabu yeeloo isaa as tuqaa achi tuqaa dubartii tuqaa warra arfan qalloo tuqaa Abiy tuqaa Lammaa tuqaa Jawaar tuqaa waan ta'eef maalan godhee kan immoo warqituu tuqaa Ilfinesh Qannoo tuqaa baay'een isaa gootonni achi keessa jiran dubartoota baay'atu. Sirba goototaati. Sirba goototaati. Dubartoota jajjabee ta'an faarsu waan ta'eef fakkii sana fakkaattii gootummaa akka isaan uffatan taasise. Uffanni isaan uffatan sariyaanidha. Sariyaan immoo Salaala keessatti Shawaan kan gootonni isaanii uffatan ittiin beekamu. Taaddasaa Birruu uffatan ittiin beekamu beekte. Kun dubartiin jabduudhaa gootaa kan jedhu karaktera san uumuudhaa jedheetan kan itti uwwise. Inni biraa daayirektingii dhafa waan namatti hin tolleef laabraarii keessaan teechise mana kitaaba keessa teechiseen kitaaba inni dubbisaa jiru sana kitaaba inni dubbisaa jiru kan jaarraa 20maffaata. Seenaa Oromoo jaarraa 20maffaa kan jedhu sana. Seenaan inni sirbisuu hundi warra inni waamsuu hundi isaa seenaa jaarraa kana keessa jiranidha jedhee isa damshaashfatti antoo jedhe. Ciniinsuun jira immoo ciniinsuun daa'imni dhalattu jira. Daa'imni dhuguma kan dhalattu arganne isa dhugaa. Daa'ima dhalattee sa'a lama akkas turte dhalattee daa'ima akkasitti nu kennanii daa'ima dhalatte sanuma ciniinsuu intalli qabsoo Oromoo isa ciniinsuu waan ture suni dhalachuu isaati yeroo sanatti. Osoo sin gaafatiin si bira hin dabarre weellistoota amma jiran keessaa weellistoota ammatti uummata keenya biratti jaalataman keessaa Yoosan Geetahuun, Andu'aalam Gosaa, Leencoo Gammachuu eenyuun jaalatte caaladha? Tokko hanga sadii teechisiime. Yoosan tokkoffaa. Andu'aalam. Lammaffaa. Leencoo. Egaa gaaffii iftoominaati. Gaaffii iftoominaati. Maaliif akka dinqisiifattu ofii sirbuu irra darbee namootaaf sirboota kennuusaa jajjabeessaa ijoollee keessattuu ijoollee lafaa dhufa hedduu isaa guddisaa jira waan ta'eef Yoosan dandeettii isaatti dhaala beekamtii sirba isaatti dhaala namootaaf tolli inni gochaa jiru waan ajaa'ibaatii waan fakkeenyummaa qabudha waan ta'eef isa sababa sadarkaa kana kennaaf. Andu'aalamis taanaan immoo dandeettii ajaa'ibaa qaba keessattuu waltajjii irratti hojii inni hojjetu baay'een dinqisiifadha. Leencoon immoo sagalee bareedaa qaba. Mucaa baay'ee guddachaa jiru. Keessattuu viidiyoon isaa dhaabbanni badhaasu waan hin jirreef na fakkaate malee keessattuu viidiyoon isaa kilippii badhaafamuu qaba ture. Akka hanqinaatti yaadu viidiyoon Leencoo
gammachuu Saglii. saglii ajaa'iba ajaa'iba Saglii alattis kan jalqaba. kan jalqabaas bareedaa kan keessattuu kan ammaa ajaa'iba. Daayireektaroota qabnu keessaa Leencoo Fiqiruu, Girmaa Buruuk Girmaa, amansiisaa ifa eenyuun mee tokko haga sadii. Amansiisaa tokkoffaa lammaffaa Buruuk sadaffaa Leencoo. Ogummaan kee baay'eedha hunda keessa waan jirtuufi shubbisaallee waan shubbistuuf keerogiraafiis waan hojjettuuf immoo shubbistoota fi keerogiraafaroota keenya keessaa immoo tokko hanga sadii osoo kaasii jee Barreechaa Baqqalaa jira, Tulluu jira amma Tulluu Irkoo. Ijoollee amma dhufan keessaa Ijoollee amma dhufan keessaa isaan jalqaba duran Sirneessaan fa'aa jiru, Alamaayoon fa'aan jiru. Tokko hanga sadii mee naa kaa'i tokkoffaa ibalu lammaffaa ibalu. Isaan beektee hojii amma Bareechaa faanti Abbabaa faanti hundumti isaanii hojii gaarii hojjetanii darbanii jiru beektee. Hojii gaarii yeroo sana anis shubbisaan ture. Xoorataan bee amma waan ta'eef. Hojii gaarii hojjetanii darbanii jiru. Umrii kaamanuun jechuun silleen caalu. Fayyisaa maa 21 jeera waan fedhe osoo fiddee achirra hin darbuudha jeera. Akkasii dhimmi umurii waan jirtuuf beekee dhiisne nuti. Warri keeroo hojjetan yeroo sana ciccimoo hin jennu Gazaan Caalafaatu beekamu. Gazaan Caalaati Bareechaa Baqqalaa fi Abbaa Tolosaa fa'aa bareeda turan. Ani akka tokkoffaatti eenyu keessan naan jette Bareechaa Baqqalaa, Gazaan Caalaa fi Abbabaa Tolosaa. Abbabaa Tolosaa. Amma immoo eenyu jette Tulluu Irkooti amma. Yeroo kanatti sirriitti kan shubbisu. Dorgommiidhaan qabu. Yeroo kanatti yeroo amma kana jechuun immoo Bareechaa faanti dhaabaan jechuu barbaadee hin taane hojii keessa jiru. Dhummaatti illee jiru garuu hin dhaabne hojii. Hin dhaabne waan dhaabu fakkaatu. Bareechaan akkuma bofaa gogaa jijjiirame rakkoon qabu hin dhaabu. Gamanumaan garuu Bareechaa baay'ee hojii cimaa hojjetaa akkasumas immoo ijoolleen isin arganii immoo gara aartiitti seenaa jiran Abbabaa Tolosaa Bareechaa faas Gazaan faas argaa jiran. Argaa guddatan immoo Tulluun faas hojii babbareeda hojjetaa jiran. Zanaan jiru, Tolaan jiru. Zanaanis. Inni obboleessa Bareechaa na fakkaata. Zanaa fi Tulluun. Kan biraa immoo amma taatummaatiinis jirta amma ogummaa aartii kana keessa hunduma keessa waan jirtuuf baay'ee isaa keessa taatota jiran keessa mee taatota afaan Oromootiin hojjetan tuta dhangaa keessaa tokko hanga sadii mee naaf. Tokkoon kan duraanii keessaa Abrish baay'een jaaladha. Abiraan Fallaqaa. Koomediidhaan. Inni biraa Kadir Filatoo. Humneechaa. Humneechaa Asaffaa. Fi Tasammaa Galataa. Isaan hedduu baay'ee. Isaan hedduu waan ta'eef akkasitti maqaa isaa hidhii waamuunis namatti ulfaata. Akka gareetti garee dhangaa. Hojjedhe kan jettu isaan keessa. Osoo waliin hojjedhe. Ani kan wajjin wajjin hin hojjenne osoo of dura waliin hojjedhe. Osoo of dura waliin hojjedhe baay'ee natti tola nama jettu baay'ee hawwitu. Eenyudha? Wajjin hojjedheera waan ta'eef baay'inaan hundi isaanii wajjin hojjedhe Abrish wajjinis hojjedheera. Addis 50 wajjinis hojjedheera. Humneechaa wajjinis hojjedheera. Abbabecha Ajjamaa wajjinis hojjedheera. Wanta immoo haadha Jaamboo wajjinis hojjedheera. Kan hojjetin abbaa Jaamboo wajjin qofa. Haadha Jaamboo Nyaayyee. Ishee wajjin hojjedheera. Lakin beeku na dhufu. Dhumarratti maal se naannee diraamaa reediyoo fa'aa irratti hundi keenya wal agarra waan ta'eef diraamaa reediyoo keessatti akkasitti wajjin hojjechuu baattus teessoo wajjin hojjechuu baattus hundi isaanii istiidiyoo tokko keessatti wajjin hojjetta waan ta'eef iskiriiptii tokko irra jirra waan ta'eef wal agarra. Dhumarratti mee ergaan ati artistoota gama hundaan jiran gama fiilmiitti muuziqaatiin jiran ati kan ogummaa irratti hirmaataa jirtu baay'ee jiran ogeessota jiranii
irraa maal eegda? Artii Oromoo irraa of duras maal eegda? Atis immoo hojii wanta haaraa of dura qabatteetiin hin dhuftu yoo kan jiraatu ta'e gamanumaan akka nu beeksistu. Garuu isa dura maal jechuun barbaada? Wanti uummannis kan beeku qabaatu ani isaan duraanii warra tuuta dhangaa qofa osoo hin taane kan dinqisifadhu. Tokkoffaa dinqisifataa isaa akka hin ta'e innis biraan beeku qabaata. Anaan? Baay'een jaaladhaa taatummaadhaan baay'ee kanan jaaladhuu fi baay'een kabaju. Waan baay'ee isarraa kanan baradhe sirraan baradhe waan ta'eef atis immoo akka isin dinqisifadhu beeku qabaata jechuun barbaadeen. Jechuun suuta sitti murree yookaan immoo xalaa himur har'a himuu dubbachuu. Sodaachiseeti akkanaan hin jennee daawwattoonni. Naa deebisis hin jedhe gaafa. Tole galatoomi. Karaa yaada ati naa jettutti gaafa deebinu wanti qabannee dhufnu waan biraan jiru beekte. Amma hojiiwwan babarreessuun hojiiwwan istiidiyoo jiran jiru. Walloowwan hedduuwwan barreessaa. Guyyaatti ani nama barreessaan. Ajaja namaan eegu maaliin eegu ani yaadni naa dhufnaan yeroo hundaa numan barreessa. Guyyaa hundaa numan barreessa. Yoo taaksii keessa taa'us taaksii taa'ee karaa hin deemus mobaayilii keessatti barreessaan deema. Fiilmii kiyyatti aanee kitaaba fi assooma tokkoo fi kitaaba waloo tokkoon qaba. Isa gabaabaa wayii qaba. Isa isin hojjennaa. Hojiiwwan istiidiyoo jiran hedduu isaanii jiru. Inni isaan immoo ba'an waan tokko jijjiirama tokko. Anis hojii kiyyatti kanan itti boonu ta'a. Inni biraa garuu akka sagantaatti kanan kolfadhee oonaa milkaa'e. Hojiiwwan seet koomiiwwan garaagaraa hojiiwwan diraamaa karaa miidiyaatti deebi'uudha kan barbaadu. Karaa miidiyaatti hojiiwwan beekta hojii harkaa qabu muraasa isaanii hojii TV diraamaa TV dheeraa hedduu isaanii qaba. Baay'ee kanan jaalladhu. Isaan yaadni koo kana hojjechuu barbaadu. Seet koomii fi seet diraamaa sana hojjechuu. Diraamaa dheeraa akka barreessitu sirriitti hin beeka. Akka barreessiteetiin harkaa qabdus beeka. Diraamaa raadiyoo hedduu barreessiteeti. Dandeettii keessuma beekta. Kanan jaalladhus diraamaa tiyaatira waltajjii irratti hojjechuu fi diraamaa TV barreessuudhaan kanan jaalladhu. Jechuun karaa sana harkifadhaan walaloo jidduu dhufte malee walaloo fi daayirektingiin jidduu dhufte malee hojiin keessa ogummaan keessa anis kanan fakkaadhu karasuma fakkaadha waan ta'eef. Kanaaf yeroo dhiyootti VTV irra ta'uu danda'a miidiyaa biraati irra ta'uu danda'a diraamaan dheeraan ati barreessite. Waadan agarsiisu. Diraamaa inni dhufaa jechuudha girmaa kitaaba asoosamaas barreessaatiin hin jirta. Kitaaba tiyaatiraa afaan oromootiin barreessaa akka turtes beeka. Innis yeroo dhiyootti yookaan of dura kan eegnu ta'a. Girmaa nuuf jabaadhu dandeettii dhuguma maqaan aartiistii jedhu osoo kenname ani kan jedhee yaadu. Ani fakkeenyaaf taa'aadha. Yoo intojee daayirekti gochuu hin danda'a. Amma immoo xiqqoo akka gaazexeessaa na godheeti immoo akkas sagantaa akkasiitti irratti hojjechaa jiru. Kuni irra caalaatti nuti taa'aadha. Nuti ogummaan keenya muraasadha aartii kana keessatti yookaan waan lama waan tokko yoo hojjennedha. Isin immoo dhuguma artiistii kan jedhamu namni waa hunda aartii keessa kan jiru baay'ee isaa yoo hojjetu artiistii osoo jedhame ani mormiin qabu isaan keessaa immoo dargaggeessota jiran keessaa isin nama tokkodhaati. Amma duraan weellistoonni duraan weellisan yoo argite asii meeshaa muuziqaa yeroo taphatan hin argita. Asii deebi'anii yeroo sagalee sirban hin argita. Diraamaa yeroo hojjetan hin argita. Yeroo immoo weellisan hin argita. Shubbisan hin argita. Wanta hedduu hojjetu. Maqaan dhuguma aartiistii jedhu isaaniin hin madaala. Akkasitti immoo ogummaa akka immoo hunda aartii keessa hunda keessa seentanii namoota hojjettaniif dhugaa kabaja guddaa qabna akka VTV'tis akka sagantaa keessummaa sanbataattis dhugaa hedduun si galateeffadha hedduun si jaaladha nu jabaadhu nu cimi. Galatoomaa sinis. Irra caalaatti immoo amalli kee kan hojii aartii kanaan alatti immoo isa ofii kee caalaatti immoo namaaf waan hundaa namaaf cinqamtu kanaan immoo hedduu si dinqisiifadha. Isinis akkuma cimsiteetti immoo ofii keetis immoo yaadi. Hojii kee baasii jechuu barbaada. Ofii keetiifis maaliif kaffaltii hin barbaaddu namaaf yeroo hin hojjettu waan ati ofii keetii qabdu kaffaltee akka kilippii namaaf hojjettus beeka. Kaffalteefi waan ta'uun istiidiyoo hunda namaa kaffaltee akka hojjechiistu beeka. Kan kee dhiifteetis namaaf akka jiraattu beeka.
ofiis hin irraanfati. Rakkoon qabama yarachaa irraaf. Oduma deebi'aa irraaf. Hedduun si galateeffadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sanbata keessan kana nuuf kennitaniin waliin turuu keessaniif kabajni keenya olaanaadha. Egaa kabajni keenya akka sagalee kootiitti malee akka qaama kootti qal'aa miti. Kabajni keenyaa fi jaalalli nuti isiniif qabnu furdaadha jechuu barbaadetti keessumaa keenya kan har'aa kan sanbata isaa nuuf kenne isinis sanbata keessan nuuf kennitaniin waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Sagantaan itti aanu kan itti fufutaa turtii gaarii.